Ashama akkam jirtu daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kana qabannee jirra. Dursa hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa tarkaanfii fudhachuu itti fufe. Hanqinni boba'aa fi daabboo magaalaa Finfinnee mudate. Itiyoophiyaan marroo lammaffaaf bishaan Abbayyaa hidhurraa homtuu nan dhaabu jette. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Joon Maagufuli du'aan addunyaa kana irraa boqotan. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti mo'anii Rahmat Siraaji amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa tarkaanfii fudhachuu itti fufe. Ajajaan waboo zoonii kibbaa Bitootessa 16/2021 waraana mootummaa Itiyoophiyaa 5 ajjeesuun 4 madoo adabuun ibse. Lola kana keessatti kaabineen mootummaa tokkos ajjeefamuu ajajichi ibsanii jiru. Gabaasa dabalataaf Oliifad Margaa. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Lixaac Biraan Maddal Buudaa Buttaa Malkaa Sooddaa fi Baddaa Magadaa waliin ta'uun aanaa Qarcaa Ganda Gaalissaa Dibbisaa magaalaa keessatti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhate. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo Bitootessa 16/2021 guyyaa keessa sa'aatii 11tti tarkaanfii fudhateen waraana mootummaa 5 battalatti yoo ajjeesu 4 ammoo madeessuu ajajaa waboo zoonii kibbaa beeksise. Namoota du'an keessaa kaabinee mootummaa aanaa Qarcaa kan geggeessaa gandaa ta'uun qabeenya uummataa saamsisaa mana gubaa uummata eessisaa ture Taarikuu Dullachaa jedhamu ajjeesuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa dabalee foomsee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibiraan Soddon Booroo Buttaan Liiban godina Gujii Ba'aa aanaa Liiban ganda Burraa Dheeraaf dhakaa qallaa ganamaarraa tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen ganda dhakaa bal'aatti waraana 7 ajjeesuun kanneen 15 ta'an ammoo madoo taasisuu fi lakkoofsaan baay'ee kan ta'an ammoo booji'uu beeksiseera. Akkasuma ganda Burraa Dheeraatti ammoo waraana 9 ajjeesuuf kanneen baay'ee ta'an immoo madeessuu foomsee jira. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo kaleessa gamtaa Awurooppaa waliin marii taasisan. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaaldaa'oo Dibsaa guyyaa kaleessaa dhimma filannoo biyyattii irratti garee ogeeyyii taajjabbii filannoo gamtaa Awurooppaa waliin marii taasisuun maddeen keenya achi Shinniigaaf himanii jiru. Gabaasa dabalataa akkuma arganneen isin biraan geenya. Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa bilisaan mana hidhaatti akka gadi dhiifamtu manni murtii aanaa magaalaa Galaan ajaje. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaa Gurraandhala 3 bara 2013 mana jireenya isheetii poolisiidhaan kan to'atamte gaazexeessituu Masarat Dhaabaa erga to'atamtee booda himannaan osoo irratti hin banamin ji'aa fi torbaan tokko ol turtee jirti. Abukaatoon ishee kan ta'an obbo Gammachuu Guutamaa akka himanitti Masarat erga to'atamtee qorannoon irratti dhiyaates hin jiru mana murtiis hin dhiyaanne jedhan. Akkaataa seerri ajajuun mana murtiis osoo hin dhiyaatiin waan turteef jechas mirga to'atamiinsa seera qabeessa ta'uusaa gaafachuu habees korpasitiin mana murtii aanaa magaalaa Galaanitti iyyannoo dhiyeeffattee akka turtes himan. Manni murtii aanaa magaalaa Galaanis qaamolee dhimmi kun ni ilaallata jedhu abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa fi Koomishinii Poolisii Oromiyaa qajeelcha poolisii magaalaa Galaan dhiyaatanii sababa akka ibsaniif ajajee ture. Masarat hidhamtee isaan bira turtee osoo jirtu ajajni mana murtiis isaan gahee deebii akka kennan hiree kennameefis waan hin fayyadamneef jecha hidharraa akka gadi lakkifamtu jechuun manni murtichaa ajaja kennee jira jedhan obbo Gammachuun. Oduma wal fakkaatuun manni murtii magaalaa Jimmaa Mahammad Diksiisoo fi kanneen isa waliin hidhaman akka gadi lakkifaman murteessee jira. Dararaan ilmaan Oromoo irratti raawwatu jabaatee itti fufe. Kaleessa humnoonni tika mootummaa nama Mangistuu Waaqummaa jedhamu magaalaa Finfinnee naannoo Agamsa yookaan Markaatootti ukkaamsanii buufata poolisii Addis Katamatti hidhanii turutu gabaafame. Ganama har'aa haati warraa isaa buufata poolisii Addis Katamatti gaafachuuf gaafa deemtu akka achi hin jirre poolisiin itti himutu eerame. Booda irra buufata poolisii Burraayyuutti dabarfamuu isaa yeroo itti himamu achis deemtee gaafannaan akka hin jirredha kan himameef. Mangistuu Waaqummaa bara mootummaa wayyaanee keessa hidhaan dararamaa kan ture yoo ta'u bara mootummaa bilxiginnaa kana keessas maakalaawwitti hidhamee akka ba'e maddii keenya Shinniigaaf himanii jiru. Mangistuu Waaqummaa abbaa maatii ijoollee 2 yoo ta'u nama dhama'ee maatii isaa bulfatudha. Godina Arsii Lixaa bulchaan aanaa Heban qaama hin beekamneen ajjeefame. Bulchaan aanaa Heban kan ajjeefame halkan edaa naannoo sa'a 1 fi walakkaa keessa rasaasa itti dhukaafameen ta'uun beekamee jira.
Hanqinni boba'aa fi daabboo magaalaa Finfinnee mudate. Magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota hedduu keessatti sababa boba'aan dhibuutiin taaksonni tajaajila deddeebisa hawaasaa kennan hojii dhaabaa jiru. Sababa hanqina boba'aatiin magaalaa Finfinnee fi naannawa isheetti guyyoota lamaaf walitti aansuudhaan tajaajila deddeebisa hawaasaa hedduu rakkisaa kan jiru yoo ta'u, poolisoonni garuu konkolaachistoota dirqamaan akka hojjetan taasisaa jiru. Gama biraatiin sababa qaala'insa jireenyaatiin magaalaa Finfinneetti gatii daabboo dachaa lamaa ol dabaluun hawaasa mufachiisaa jira. Mootummaan yeroo ammaatti rakkoo qaala'insa gatii fi boba'aa dhabamuun walqabatee mormii guddaan dhoowuu danda'a sodaa jedhu keessa galee jira. Itti dabalanis gatii simmintoo dachaa 3 ol dabaluu fi gabaa irraa dhabamuun walqabatee ogeessonni ijaarsa hojii addaan kutuuf dirqamaa waan jiraniif namoonni hojii guyyaa irratti bobba'anii hojjechaa jiran mormii kaasuu danda'u yaaddoo jedhu illee uumamaa akka jirus ibsamee jira. Itiyoophiyaan marroo lammaffaaf bishaan Abbayyaa hidhuurraa homtuu nan dhaabu jette. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Itiyoophiyaan gannaadhuuf marroo lammaffaa guutiinsa bishaanii kan boodatti deebisuun jiraatu jedhe. Ministeerri bishaan jallisiif Enerjii Injiinar Siilashii Baqqalee haala kamiinuu sagantaan qabame yeroo dhibiitti hin dabarfamuu jedhan. Ministeerichi waggaa 10ffaa guyyaa ijaarsa piroojeektii haaromsaatti eegale sababeeffachuun marii qopheessa irratti ejjennoo kana ibse. Ministeerri dhimma alaa fi walitti qabaan mana maree biyyaalessaa deeggarsa hidhichaa obbo Dammaqaa Mokonnin Abbayyaa misoomsuuf hidha kana xumuruun dhaloota dhufuuf hojjechuurra darbee birmadummaa Itiyoophiyaa kabachiisuudhaa jedhan. Gama kaaniin miidiyaaleen biyya Sudaan gabaasa akka jiranitti ministeerri muummee Sudaan Abdallaa Hamdook dhaabbata biyyoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa, gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaan marii dhimma hidha haaromsa Itiyoophiyaa GARD irratti jaarsummaan akka hirmaataniif xalayaa barreessanii jiru. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. UN yakka Tigraayitti raawwate koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa waliin qorachuu fi gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hooggantuun koomishinii mirga namoomaa Michelle Bachelet gaaffii Itiyoophiyaan dhiyeessite fudhachuun koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa waliin ta'uun yakka naannoo Tigraay keessatti raawwatame qorachuuf walii galan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishiniin olaanaa mirga namoomaa OHCHR ibsa jalqaba ji'a Bitootessaatti baaseen qaamoleen naannoo Tigraayitti wal waraanan sarbaa mirga namoomaa gurguddoo akka yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamanitti lakkaa'amuu malan raawwataniiru jedhee ture. Waajjira koomishinii olaanaa mirga namoomaatti dubbii himaa kan ta'e Jonathan Foiler koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa kan mootummaan hoogganamurraa dhimma naannoo Tigraay qorachuuf gaaffii dhiyaateef Bachelet deebii gaarii deebisan jechuun dubbachuu Reuters gabaaseera. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Oduu biyya alaatiin Pireezidaantiin Taanzaaniyaa Joon Magufuli du'aan addunyaa kana irraa boqotan. Oliifan Margaa gabaasa dabalataa qaba. Kwa masikitiko makubwa, we lost our leader, President of the Republic of Tanzania, the Honourable Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Pireezidaantiin Taanzaaniyaa Joon Magufuliin du'aan boqochuusaa pireezidaantii ittaantuun biyyattii Samaa Suluhu Hassan ibsa kallattiin TV biyyaalessaa irratti kennanii mirkaneessan. Akka pireezidaantiin ittaantuu kun jedhanitti Magufuliin dhibee onneetiin hospitaala Mizeenaa jedhamu magaalaa daldala guddoo Taanzaaniyaa Daara Salaam keessatti wallaansarra osoo jiranii boqotan. Oduun du'aan boqochuusaa kun kan dhaga'ame erga torban lamaatti osoo hin mul'atin turuu isaatiin shakkii Magufuliin koronaa vaayirasiin dhukkubsachuun oolle jedhu uumeeti. Haa ta'u malee pireezidaantiin ittaantuu biyyattii ammoo hamee akkasii dhiisaa jettee turte. Magufuliin ogeessota wallaansonnee hospitaala onnee Jakkaa Kikuuteerraa dhufanii yaalamaa turaniiru. Jalqaba torban kanaa qondaaltonni paartilee mormituu pireezidaantichi koronaa vaayirasiin qabame jedhanis garuu hin mirkaneessine. Har'a gadda cimaan hoogganaa ija jabeessa keenya pireezidaantii Riippaabilika Taanzaaniyaa Joon Pombe Magufulii dhabuu keenya isinittan hima jechuun pireezidaantiin ittaantuu Samaan ka dubbatan. Osoo pireezidaantii biyyattii hin ta'in dura ministeera hojii ta'uun yeroo tajaajilaa turetti sagantaa ijaarsa daandii adeemsaa tureef akkasumas boodar ejjennoo farra malaammaltummaa irratti agarsiisee maqaa masoo The Bulldozer jedhu argateera. Magufuliin maallaqa akka hin malletti qisaasa irratti illee ejjennoo qabuun ni jaallatama ture. Magufuliin pireezidaantii gameessa Afrikaan qabdu keessaa tokko yoo ta'u, hojii irratti nama jabaa ta'uu isaarraa kan ka'e yeroo darbe ministeerota isaatiin oliif gadi fiigdanii suuraa ka'uuf utuu hin taane hojiitti jabaadhaa jechuun akeekkachiisa kenneefii ture. Magufuliin weerara koronaa vaayirasii salphisee ilaaluun isaa ergaa waggaa darbeetii ijoo dubbii ta'eera. Yeroo COVID-19 Taanzaaniyaa seenetti pireezidaantii Magufuliin tarkaanfii namoonni akka mana turan godhamu itti hin amanne ture.
akka namoonni gara waldaa kiristaanaaf masjiidaa deemanii kadhatanis ni barbaada ture. Wanti seexana ta'e kun koronaa vaayirasiin qaama Kiristoos keessa hin jiraatu. Talumaan gubata jechuun kiristaana cimaa kan ta'e Magafuuliin waldaa kiristaanaa magaalaa guddoo Dodoomaa keessa jirtu dura dhaabatee dubbatee ture. Pirezidaantiin itti aantu biyyattii guyyaan gaddaa biyyoolessaa 14 ni labsamaa jedhan. Alaabaan biyyattii gadi siqee akka fannifamus ibsaniiru. Magafuuliin umurii ganna 61tti kadoo yoo ta'u pirezidaantii shanaffaa Riippaabilika Taanzaaniyaa onkoloolessa bara 2015 ture. Guyyaa dhaloota isaanii ganna 56ffaatti pirezidaantii ta'uun kan muudaman. Du'a pirezidaantii Taanzaaniyaa Joon Magafuuliin hooggantoonni biyyoota Afrikaa gadduu isaanii dhaamaa jiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaan du'a pirezidaantii Magafuuliin gadda guddaatu natti dhaga'ame jechuun haadha warraa isaaniif uummata Taanzaaniyaaf jajjabina hawwan. Keeniyaattaan Magafuuliin goota paan Afrikaanizimiidha. Hiriyaa waayilaa fi nama mul'ataan na deeggaruun dhabe jechuun dabalanii gadda isaanii ibsaniiru. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Keeniyaan poolisummaan qabxii barnootaan osoo hin taane qaroo ta'uu feesisa jette. Poolisiin Keeniyaa miseensota isaa qabxii barnootaatiin osoo hin taane naamusaa fi dandeettii uumamaatiin filachuun barbaachisaa ta'uu hime. Dubbi himaan poolisii Keeniyaa Charles Owino namoonni barnoota sadarkaa olaanaarraa qabxii olaanaan ba'an yoo poolisii ta'an fedhii dhugoomuu hin dandeenye agarsiisu jedhan. Namoonni qabxii olaanaa qaban yoo poolisii ta'an akka warra qabxii gadi aanaatti hojii isaanii ga'umsaan hin raawwatan. Waa'ee guddina barnoota isaanii malee waa'ee hojii poolisummaa hin yaadan jedhan qondaalli kun. Namoota qabxii barnoota sadarkaa olaanaa C+ ol qaban miseensa poolisii goonee wayita qacarru qormaata guddatu nu mudata. Mana barnoota isaaniitti deebi'anii digirii erga fudhatanii booda deebi'anii sadarkaa kana irratti hojjechuu hin barbaadu jedhu. Poolisiin Keenyaa deebii kana kan kenne erga akkaataa qacarrii irratti komiin ka'ee boodadha. Dubbii ijoon nama qaroo ta'e filachuudha malee qabxii barnootaa irratti hundaa'uun rakkoo fida jedhan. Baratanii dhufanii hojii gaarii hin hojjetan yoo ta'e barnoonni isaanii maal fayyada? Waan qabxii gaarii qabuuf hin hojjetu. Collummaan gochaan mul'achuu qaba. Poolisiin Keeniyaa caasaalee mootummaa jiran keessaa akkaan malaammaltummaan kan laaqamee fi mirga dhala namaa kan sarbuudha jedhamee komatama. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf jenne kan hanga ammaa ture. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii.